Anumaati kaakana intalti kananii ja'anii hojjettu mootummaati. Guddoo isii waggaa 38 mucaa kananii fuudhaa jaarsa kiyyaa ta'uu yaa rabbii kiyyan jeega amma. Mana adinaan kanagaa isin protestaantii amalmal ja'aniini. Agartee mooruma adinaan kireeffate tana keessa teessisiinis mana adinaan kana bira kireeffattee amalmal tun qaadimaan isii ineerum neeroosan muluqaan ja'aniin. Muluqaan kuni muuziqaa protestaantii taphata faarfannaa. Oromoodhaa afaan Oromoon beeku. Amalmal tana bira dhaqeetiin yaa amalmal teenyaa. Jiruuti yaa hundonee argita. Jiruuti yaa turuun dirakkina. Ana abbaa sin qabu jeetin seenaa kee taphachiisee gabaabatti si hima. Abbaa manaa kee kanaan inni gartee mazmuurii malee muuziqaa naan deewu. Duuba gartee ana miskiinticha rabbii kana gargaaruun kanaaf jecha gartee Kiristoosii sin lolu. Waaqni sin lolu. Ana tokkichaa gargaarii injeen rakkina keessaa hin baha. Fillee sadarkaa dabalaa fi injeen. Isinis bocheeti. Wanni hin baasu waan hamtuu gartee haqa ummataatiin lallaba. Malee waan hamtuu as keessatti hin jiru waaqaan isa waliin dha'u. Dannaan isatti si himanaan jettee itti naa himtee jechuudha. Itti naa himnaan inninis yeroo kanaaf stuudiyoo dhufuu jedhe. Stuudiyoon dhaqee jechuudha. Stuudiyoo dhaqeetumaan bahee amma isaa wal barree stuudiyoo isaatis baree bilbila isaatis fudhadhee jechuudha. Amma gidduma kanatti rakkinni adinaan hin gargar nu facaasaa jechuudha. Rakkinni haala jiru. Jiruun hoggaa gargar nu facaaftu haala wallisaa Oromoodhaan beektu san keessatti. Eessan dhaqa Anawar badhaanii biran dhaqa. Kazi odaan saampila hojjedhu fidinaan jee muluqaniis. Amma kazi odaan Anawar kun naa dhawuu eegalaa jechuudha. Sirba san hunda Anawariif naatu godheef. Sirba Anawar inni dhumarra baasee kana. Yaa Rabbii qolaadii rakkootii yaa'aati. Yoom fittiin gammanne maali jiruun tooti. Maaf garaa jabaattaa gooftaa kiyyaati. Isa joo kana naatu godheef. Ammagaa Anawar biraas saampila tolfadhee miti. Anumaati kaakana intalti kananii ja'anii hojjettu mootummaati. Adinaan biratti isinis saampilaan hojjedha jettee dhuftee ichi wal bartee nagarte. Guddoo isii waggaa 38. Eega gartee Khadiir kun jiruudhaan bakka deemu wallaale. Mucaa kananiin qaadhimadhaaniin fuudhaa jaarsa kiyyaa ta'uu muuziqaas hojii dalaynaa suuraan natti dhuftee jechuudha. Yaa rabbii kiyyan jeega amma. Maal jette yaaruu? Yaa Rabbii kiyyoonni jeef Anawaris jiruusa mana xiqqaa tokko keessa ta'a. Eessan jiraan Usmaan yoo faan isaas dhufaniiti waan qabaniin na gargaaran. Na guddisuuf rabbi raafataa godhuuf. Sheefiniin kiyya naan jaa Usmaan yoo suutee barantee isaas dhufee na laala. Amma gaana barbadaanee hanga gartee yeroon dabartutti har'a wartee waa takka olii godhuu hin dandeenyu. Anis bira dhufeetiin si gaafadha. Huccuu tanaas uffadhu tiishartii jees tiishartii isaa haysee qabu naa kenne na warra. Bachoo biyyarraa ergamteef dhahee naa kenna. Hasaasarraa dhufti bachoon. Hasaasa keenya kaarsiirraa. Kana naa kenna. Anawar keenya kun. Rabbiin jazaa isaa kafaluufi. Anumaa tana jidduu jiru. Yaa bosoo jiru na injifatiyyooniin fuudhuu hin dandayu. Anawar keenya akkamiin taajee anaa wayiwaatu yaa rabbi na baasiin jeen. Bosoon jiruu hin injifatin. Yoon fuudhe gartee na harkaa kaayyoon tiyya baddi. Hoggaan jiru Farahaan Abdusalaam ammalan dan jira. Eessuma shukuriitii jechuudha. Shukurii Jamaal kana. Kanisa rafi kan faitu investika. Keyboard Anawar kana biratti taphachuudhaaf. Amma Farahaan kun hoggaa dhufu. Mucaa ajaa'ibaati akkatti sirbunu malaalii jeena Anawar kun. Keyboard dee kunuun tana takka bakka keenyu isa dhabnee Kadir kana bakka inni galu dhabneeti. Kunoo kanatti garteen tana takka bira kaa'uu deema jennaan. Mucaa akkana gartee taalentii qabu mucaa xiqqaa akkamitti heerumsiifta mucaa kana ni guddifna malee jeenaa fudhatee mana kiyyatti gala je'ee fudhatee gartee haadha isaatu as jiraasii gargaaraa fudhatee innis manatti naan galee jechuudha. Mana satti makanni satti. Amma jalaana fuudhe gaantala jalaa. Heerumuuf hin deemaa beek. Amma fuudhuudhaan miti kaatu heerumuudha malee. Yaa Rabbi an fuudhuun fedha malee heerumuun fedhu hin jeen. Jiruun nan heerumsiisini. Amma akkasitti mana xiqqinna galchanii jechuudha. Farahaan kun osuma dhahuuti anaas yadaloo irratti baree isarratti inninis kiboordii irra baree. Farahaan. Gaafa sani goonni keenya gurraachi leenca haati deesse Hussein Buneedhaan natti dhufa. Hussein Buneedhaan. Kana hundan itti madde Hussein Buneedha. Inninis waan irra dabrannaa fi manii jechuudha Hussein Buneedha. Seenaan sana yaadatu. Jeneraal Hussein Buneedha. Farahaan kunis promoot na godhaa jechuudha. Haati shukuriitis rabbi rahmataa godhuuf ni jirti jechuudha Asiyaa. Manuma kanatti mucaa kanan tuqinaa jedhanii chumatti gartee waa hunda naa godhanii na kabajanii jechuudha. Farahaan kun ka'ee maal naa godhaa? Saambila giddiidaanyee kanaadha uumma giddiidaanyee nu hundarra dha'uu beeka. Inni kun tolo naa dhahee jechuudha saambila. Asitti eebbifame dhume mana kanarraa bahee deeme
Sayyimmaadii tokko biraan dhufaa jechuudha. Sayyimmaadiin kunoo nama gartee gololchaati. As jira ammayyi. Sayyimmaadiin kun walaloodhaa fi walaloo jajjabduudhaan na gargaaruu eegale. Dabalaa dabeetu fuudhee nagaa isa ammaas rahan bira. Dabalaa kanaaf kaaseta siifiin hojjedhaa jee. Sayyimmaadiin kun lakkiinaan hojjetanii mucaa xiqqaa tokko jira ka guddatu. Mucaa waboo ka ajaa'iba ilmoo wabooti jee. Isa kana naa gargaarii jeen carraa kiyya isaa dabarsee jee yaaboo laali yaaboo. Carraa isaa kana gartee namtichi Sayyimmaadiin hoggaan alaalu hoggaan duratti dha'u sirba natti kannee jechuudha. Mee walaloo natti kannee maal jee barreesse? Mee soomne malee garaaftuu ida gubbaa irraa allaattiin koolan qabnee akkamiin bararaa jee walaloo tana barreessina yeedalootti godhe. Tiriidhaan dahee agarsiise. Amma narkadhee miti jee walaloo tiyya bara meeqa? Inni oduu abjuu qaba namni kun. Mul'isuuf dhabee. Filoosoofaa yaa fiifuu. Filosoofii da fiicharii qaba jedhu. Odoo inni nu waraana. Sayyimmaadiin kun. Lubbuu lubaa waan jiruus naa kenne. Lubbuu lubaa keessaati? Warra masii kenne? Lubbuu lubaa lubbamurra lubbama irreen of ooluunis ni jiraa jee. Hiriira diisii irratti wal argine Sayyimmaadiidha. Maallaqaas narraa kannee maallaqas irraa dabalaa kan nusan. Istuudiyoo eenyu isa nageessa. Istuudiyoo muluqaan bira maallaqa irraa kannee. Walaloon ka tokko fiifi qaba walaloon ka tokko isaan naa kannee jechuudha. Baay'ataas naa godhee mana kiyyarraa sirbinaan jedhee. Paraan isa gargar baanee miti. Mana kana ta'a achitti deemu hojjechuu eegalee. Hangam sirraa dhumte? Beelawaa dheebochaatiin gaa deemaa waggaa tokko narraa fixe. Waggaa tokko? Waggaa tokko. Garuu yeroo mana isaatti inni kunis huccuu naa bitaati abbaan isaa haadhaan qabu muluqanis. Na gargaaraa. Hundi si gargaara? Huccuus naa bitaa. Istuudiyoo masaa san keessa na raffisaa. Akkasitti gartee muuziqaa maallaqa guddaan dalagamu maallaqa sanis sirraan fudhadhu. Gaafa gartee mootee naaf laattaa gaaf tokko naan je'ee Oromoon baratti si gargaaraa naan jee. Abbaan isaa afaan Oromoo beeka. Oromticha shawaati. Akkasitti na gargaaranii jechuudha. Pirootestaantii. Albama kana hunda tolchadhe jechuudha. Amma gaafsiidiin kan kee tolfame dhume. Dhume. Narraa bitaadhaan jee mana muuziqaatti geeffadhu akka sirraa bitanii saampila jee naa waraabee wanticha agarsiise dhageeffachiise. Maastar si kenne? Maastar naa kennine. Maastar bira qabeete koopii isaa dhageeffachiisii naan jee. Amma hoggaan bira geessu. Kun muuziqaa addaatii naan jee muuziqaa akkanaa takka argine hin beeknu. Oromoo keessatti? Muuziqaan hedduu jiraan jeen. Afaan Oromoo keessatti isinumaatu narkini malee. Dhaanu duraas hedduu turee walliftoota gurguddaa qaban jeen Oromoo. Warreen dura dabran gartee diileet godhee ajjeese if moosisuudhaaf kaayyoon qabu. Morkaan kiyya gartee muuziqaa kan kootee hojjetan ta'een muuziquma amaaraa tajjiiraaftu tana balleessuudhaaf hin deema kaayyoon kiyya. Morkaan kiyya isaanii wajjin. Amma gaa gartee narraa bitaadhaan jeen.